namoota hedduutu achirratti haasawe garuu kan akka dubbiisii kana hedduutu akka garaa nama nyaatu ይሄ ለኔ በጣም ነው የሚያመኝ እኔ የገለቴ ገንዘብ የምን ጉዳይ አይደለም ከ2010 በኋላ ልጅ የመውለድ በጣም ብዙ ገለቴዎች አሉ ከዛም በላይ የተጎዱ ኢብሳ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ያረከነ ከሳ ካን ፉረተሜዳ ዱቢን ገለቴ ቡርካ አጀንዳ ጉዳታ ሰደረካ ከናረለ ገሄት ጅራጀቹላ አካታ በዲን ሰነብቻቲ ፊ ዋን ሲና ማጀት ካላ ወሊት ፉዳዳ ዲላላ ሜሲን ሜ አገተኩ ቪዲዮ ሳኒ ካና ወሊን ጠገፈና ቢራ ዋይ መገለቴ ቡርካ ካን ሙዳቴ ወልቀበቴ ገለቴ ፈና ደራቱ ቱሉ መለስ ይንገለቶን ፈቴ ዋና ካና ኩና ሙዳቴ ቲቱሬ ገሩ ጋፋ ሰነቲ መለስ ሀጋ ገርቴ ዋጅራ ይሳቲ ቲናዋሜ ናን ዱበተ ጀቹላ namichi gartee isii walii wal falmaatiin ture hanga rifatee gartee bilbila lafatti darbuta akka gahe jechuudhaan kan daraartuu tulluu dubbattee hedduu takka janda guddaa ta'ee jira. An Abduu Moobaayil Abdurraahii bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama Abduu Moobaayil subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illee isin simanna. Mee karaa galatee kana sochiin dabarree yaada namoota hedduu komantiilee namoota hedduulee dubbisaatiin ture. Johar faanootti galuun akkamiin isin gammachiisa waanuma Johar ta'e qofaaf isin gammachiisa faanoon kakaleessa balaaleffachaa jirtanii miti Johar faanootti gurguramuun akkamiin isin gammachiisan yaada namoota hedduuti marii amma dhiyoo tana waliin dabarsan kana marii madrakii amma dhiyoo tana hiriira miidiyaa jedhamee waliin agarre kana irratti waa'ee walii galtee faanoo wajjiin walii galee yookiin ammoo adeemsa agartee akkaataa itti faanoo wajjiin walii galaniitiin yookiin mootummaa kana ittiin cabsuudhaaf waan jedhu irratti ka walii galan an essa akka argannaaf hin galu malee kanarratti agarre miti kuni mariidha waliin taani Johariin ta'ee faanoonis faanoo ta'ee akkasuma waboon oolaanis oolaa ta'ee warri Sumaalee warri Affaaris warri Sidaamaa warri hundi isaanii jechuudha biyya san keessaa ka fakkeenyaaf warri paartii ijaaratanii qaban agartee mootummaa wal faallaa kan biyya alaa jiran kan hidhannoo fi karaa nagahaatiin qabsaa'an guutuutu irratti argame tokkolleen keessaa kan hafeeratti hin fakkaatu madarakii tokkummaan irratti mul'ateedha jedheeti yaada. Faanoo waliin bakka Joharitti gartee walii galee yookiin ammoo gartee waliin seera tolfatee yookiin walii mallatteessanii waliin miseensa tokko ta'anii waliin ijaaratan ani agarre namni eessarraa akka fudhate hin beeku malee marii qofa ka agarre nuti haasoon Johar achirratti godhe iyyuu bar waan asirra deemaa jiru kan agartee tokko gara tokkoon kan ifirra difeensi godhu nuti warri faallaa walii taane kun walitti dhufuu qabna kuni kan yeroo tahuu hin qabudha ka fakkeenyaaf warra hidhannoodhaan socho'aniin ilaalcha garaagaraa qabna akkasuma gartee warra TPLFitiin ilaalcha gartee kaleessa akkas turre arra lidatu faanis akkas turre ammoo kan walitti dhufuu qabuun warra faallaa walii tahee kanaadha biyyi yaada nama tokkootiin miti biyyi kan hunda keennaati biyyi gartee kan wal jaalatu qofti walitti dhufeetii miti amma durayyuu karaan gufate wal gaarreeffannaa akkanaa kana ammas yeroo gartee mootummaan kuni kufellee mootummaa biraa kan dhufu irrattillee dursinee karaa saniin irratti wal mari'atuu qabnaadha Johariin ta'ee faanoonis faanoo tahee jechuudha mee maal irratti walii gale fakkeenyaaf mootummaa badhaadhinaa kana darbinaa akeeka tokkocha qabannee aayidiyaa tokkocha qabannee yookiin ammoo gartee akka faanoon fedhutti mee yookiin akka Johar deemutti mee eenyu wajjin walii gale fakkeenyaaf amma Johar walitti dhufuudha walitti dhufuun sun ammoo uummata keenyaaf isa warri amma fakkeenyaaf warri mootummaa dhugaadha fakkeenyaaf akka nama waan isaan dhiibu waan tokkoomee mul'ateetiin isaan dhiibu faallaa isaaniiti waan ta'eef hin barbaada warri mootummaa maaliif yeroo dheeraa aangoorra turuu barbaada sabaan aangoorra turuu barbaadanii fi warri mootummaa karaa kanaan dhiibaman Johar fakkeenyaaf nama tokko ta'ee yookiin akka aktiivistii Oromoo tokkotti yookiin gartee akkuma gartee oofee kootuu ta'ee yoo haala saniin deeme waa xiqqoo takka miidhuu danda'a warra badhaadhinaa akkasuma ammoo akka gartee yookiin paartiilee Oromoollee ta'ee yoo walitti dhufanis akka Oromoo takka tokko miidhuu danda'a garuu akkasitti yeroo hundi isaanii walitti dhufanii ilaalcha adda addaa qabaatanii tokko tahanii akka gartee biyyaatitti akkasii yoo mul'atan caalatti gartee mootummaa sammiidha waan ta'eef warri mootummaa saniif ta'uu danda'a garuu akka hawaasaatitti nuti amma kan keessa fudhannu akka hawaasaatitti Johar akeeka faanoo qabatee faanoo tahee yookiin faanoodhaan wajji walii mallatteessee waan akkanaa hojjanna biyya san keessatti jedhee faanoo wajji walii mallatteessee hin agarree hagammaatitti lafarratti yoo godhee jiraate haga diba'u yeroo san walumaan dhagaatti darbanna ammatti akkasii walitti dhufanii mari'achuun bara Abiyyiin gartee kan Noobeela sadarkaa addunyaatti gartee Noobeela ittiin fudhate suni sababa siyaasa faa wajjin gartee mari'atee wal waraansa amma bar fakkeenyaaf badhaadhina biratti wal waraansi gartee Eertiraa wajjin hin ta'u nama jedhutu akka diinaatitti ilaalamaami wal waraansi gaafa san akeekni isaa waan biroo ta'ullee lola gaafa sanii dhaabuu saniin siyaasa waliin mari'achuudhaan wal gaarreeffannaa gaafa duraa wayyaanee waliin ture san gartee walitti dhufuudhaa qofaanii nagaha buuse gaanfa Afrikaatitti lola gartee yeroo dheeraa ture san gara nagahaatitti jijjiiratte addunyaan Noobeela kan ta'e jechuun taatee achi booda wanni biraa taa'amee isaa shaawwadee maal ati jettullee haafu jechuudha kanaafuu Johariin amma waliin tahanii Johar ta'anii warri garagara yaada adda addaa qaban sun faanoonis faanoo tahee
hunduu naannoo isaa keessa lola deemu jira tokkummaadhaan lolli kun akka dhaabbatudha. Jawaaroo kophaa isaa jechaa ture uma gartee Kilimanjaaroo irra bahee kophaa isaa nagaa lallabaa ture. Waanuma gaafa gartee hidhaa bahee nagaa lallabe gaafa dirattu waliin akkas nagaa jedhe salaam jedhe sanne yaadattu. Waanuma hagarraa kophaa lallabu sanarraa Itoophiyaanota hunda waliin lallaban jechuudha. Kun walitti dhufuun ummanni gartee wal gaarreeffatu kun gartee hoggantoonni walitti dhufan jedha lafarratti qabbanatu bu'aa waan ta'eef hawaasaaf faayidaadha jennati. Gaafa ammoo gartee inni ilaalcha faannoodhaa qabatee akka isin jettan san faannootti uf gurgureetiin dhufe gaafsa walumaa dhayina. Ani mallattu waan inni jiru faannoo wajjin waliigalee fi waliigalee kan inni jiru leen agarreen marii walitti dhufunidha. Yeroo hundaa walitti haa dhufnu kun itti fufuu qabaadha achirrattuu haasoo inni jiru jechuu kiyya. Tole hayyee waa'ee Galatee Burqaati. Dhugumatti namummaa keessattuu gartee dubartoota yoo taate haasoo kun sitti dhagahama jedheetii yaada. Amma Galatee Burqaa kanarratti akka lama namoonni hedduun komii irratti xiyyeeffatan jalqabama akkas ta'edha. Wanni tokko jalqabama akkas ta'een furmaata irraan taatu. Galateen gaafsan waan irra dubbatte kana qofaa miti wantoonni adda addaa isii dirquu danda'an. Anamma akka nama tokkootitti yoo taa'ee ilaalu atileetonni kun maaliif gartee fakkeenyaaf jara Tigree kanatti heeruman gaafa duraasan Tigree fedhanii yookiin jiraachuu fi akka gartee dhiibbaan irratti godhamneef jedha namni adda addaa yaada adda addaa kenna. Anamma akkana taa'ee yaada kiyyaa beeki. Waan natti fakkaate qofaan dubbataa jiran. Tarii yeroo sanitti isaan namoota feemasii kana namni hundi ittiin dhiyaatu. Namni ammoo itti dhiyaatu akka amma gartee isii kana taaksiidhaan illee itti dhiyaachuu haa taatu bakka hoteela isaan jiran walgahii adda addaa keessummeessuu irratti illee haa taatu namoota mootummaa walitti dhiyaatanidha. Gaafa Tigree san ammoo kaabineen tokko fakkeenyaaf yoo madarakii san irratti gartee hoogganaa ta'e kan taaksii bakka sanii dalagatullee kan namoota kanaaf waan adda addaa homaa ta'e hoteela keessatti illee nama isaan wal dhiyaatan gartee nama akka basaasaatti isaan jala deddeemee kan dalagatuu fi kan hundarratti hoteela keessatti illee taaksii keessatti illee kanuma isaanii dhiyaatu qofa waan ta'eef kanatu isaanii wal arga. Carraan namni gartee ittiin wal fuudhuudha wal arguurraan yookiin dhalootaan wal beekuudhaan maatii wal beekuudhaan isaan amma carraa san hunda keessaa feemasii ta'anii eega guddatan yeroo gara Finfinneetti as galan namni isaanitti dhiyaatu yeroo garagaraatitti namoota kanneen jechuudha. Namoota mootummaa dhiyaatan jalee jechuudha. Duuba gaafa sanitti yeroo bulchiinsa wayyaanee san kan taaksii dalagatullee kan waan hunda bakka hunda keessaa shaashaa jiru warruma gartee afaan Tigree dubbatu kana waan ta'eef sababa saniif natti fakkaata. Yaada kiyya kan jechaa jiru. Isa waan infoormeeshinii malee akkama waan naaf fakkaatan jechaa jiran. Amma akkam akka ta'e yoo beekuu baadillee jechuu kiyya. Sababa kanaatiin ta'uu danda'a. Haa ta'uuti wanni Galatee mudate kuni dura tokkoffaa atileetii qofaa nama hedduu mudatachi keessatti abbaa qabeenyaa hedduu mudatuu danda'a. Dhiiraa dharattu jechuudha. Dogongorri sun akkuma jirutti ta'e anama bakki dogongora jedheetiin fudhu bakka bu'ummaa kennuufii sanidha. Jaalalaa yeroo sanitti harka micciiree ta'uu danda'a innilleen. Garuu aran tana kaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaadha. Walgahii taa'ee walgahii kanarratti waan godhan keessaa kan hedduutu akka garaana nyaatan haasawa. Itti aantuun Atileetiksii Federeeshinii Itoophiyaa Masrat Daffaar dubbatte kana dhugumatti garaa nama nyaata namummaadha dubartii dhageeffadhame. እኔ ዛሬ የሚያመኝ ነገር የገለቴ ገንዘብ ንብረቷን ማጣት አይደለም። እኔ ዛሬ 3 ልጆች አሉኝ። ገለቴ ግን የሁሉ አመት ሮጣ አንድ ልጅ እንኳን የላትም። ይሄ ለኔ በጣም ነው የሚያመኝ። እኔ የገለቴ ገንዘብ የምን ጉዳይ አይደለም። ገለቴ ከኛ 3 አመት ወይ 2 አመት ታናሽ ብትሆን ነው። ሴት ልጅ ጊዜ አላት የመሮጫ የመውለጃ ጊዜዋን እንኳን አጣለች። ገለቴ ከ2010 ጀምሮ ዱቢን በካጋና ani Galatee Burqaatiif wanti garaana nyaatu wanti hedduu takkanatti dhaga'amu waa'ee mallaqa dhabuu isii qabeenya isii san dhabuu san qofaa miti. Galateen irraa ilmoota akka hin qabdu umriidhaan waggaa muraasa gartee kan isiin umriidhaan nuu gadi taatu. Anarra yeroo haran tana fiigeellee akkasuma ilmaan 3 qaba. Isiin ammoo fiidee qabeenyallee dhabdee ilmuun arganne jechuudha agarraati. Bara 2010 keessa taateen kun kan itti gale. Bara 2010 irraa kana jala fiigaa jirti. Waggaa meeqaaf bara 2017 akka Itoophiyaatitti 8 seenaa jirra jechuudha. 8 buutuu kana jala deemaa jirti. Kara tokkoon dubartii bultii diidee namichi haala akkasii san irratti hojjete tilmaame ammati. Istireesnummaa waggoota 7 haala akkana kana keessa jirtu keessa isii mudateeyyuu namummaa keessaa si baasa. Istireesni mataan isaa dhukkuba guddaa umrii nama gabaabsa. Duuba wanni namni jiraatuuf isaanillee wanni akkasii fiiganii dhiiga tufanii nuti amma meedaaliyaa argatee balu tokkoffaa bahe dhiigatti tufanii shaakala yeroo dheeraa kan ati hifattee lakki malleen dhummaan akkana argan funyaanin haa ba'u jettee dhiisuu dandeessu takka itti ifaajanii argatanii miree wanni san godhaniif hundinuu jiraachuudha. Namni mallaqa sonni argatuuf jiraachuudha.
jiruun sun ammoo akkasitti gartee guutuun si harkaa badde jechuudha. Yeroo takka beektaati mallaqa kadhachuu qofaa miti. Mallaqa naa kenni fataraan irraa qabiidha. Amma mallaqa akkas gufeeti argattee fatana akkana kana keessa hogguu seente shuuf amma jiruun kee guutuun badde jechuudha. Kanaafuu amma akka masarateetti karoorri si bara 2010 irraa dhiheenyaan beekaa gara ilmoo godhachuudhaatti tarkaanfachuudha ture. Jidduu kanatti fiigichallee dhiifte ilmoo sin arganne ammas gaafiif deebii si keessatti karoora ilmoon qaba ture. Amma kanatti fakkaatutti namichi deemee bakka ilmoo sanii yeroo gahee bakka ilmoo san yeroo geette dhiisee bira bade jechuudha. Bara 2009 baatii jaaffaa keessa deemee 2010 keessi itti bane. Inni kaayoon isaa bakka qabeenya irraa kophaa isaatitti gartee akkas godhachuu san waan ta'eef yaada kiyyaa beekee amma kun kanatu isii mudateedha. Duuba kanaan wal qabatee bu'aa bahii isiin gartee waggoota amma dabre kana bara 2010 irraa isiin keessa deemaatiin jirtu kana irratti sababa kanaatiin ilmoollee waan dhabdeef qabeenya dhabde kana namni qabeenya argatuu danda'a. Ilmoon dhalaa takka ammoo yeroo qabdi. Yeroon isii sunilleen as keessatti gartee jalaa gubatee nama biraa qaadhimaa biraa gartee bakka buufattee yookiin ilmoo itti horachuullee carraa sanillee dhabde waan ta'eef yeroo isii kanarraa dhume akka dubartii yeroo isiin sun waan jalaa gartee gabaabbatee fi hedduu takka wanti natti dhagahame jettee haala imimmaan ija maruun akkanaan dubbatte jechuudha. በፍርድ ቤት ስትንከራተት ሌላ እንኳን የፍቅር ጓደኛ ይዛ ልጅ እንኳን ለመውለድ ያጣችበት ጊዜ ነው። እኔ እንዳየሁትኝ በቅርበትም ስለማቅ ነበር። ፕሮግራምም ነበራት ከ2010 በኋላ ልጅ የመውለድ ሐሳብ ነበራት። ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ለኔ በጣም አሞኛል። ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት ተረድተናል። አሁን ስለዚህ እኛ እንደ ፌዴሬሽንም ከጎኗ እንዳለን እንደ አትሌትም ከጎኗ እንዳለን ለመግለጽ ያው እንወዳለን ማለት ነው። የገለቴ ጉዳይ እንግዲህ ያው ህዝብ በዚህ ደረጃ ሰምቶታል። ፍትህን በተገቢው መልኩ የሞራል ግንባታንም በተገቢው መልኩ ከኛም ከኢትዮጵያ ህዝብም ታገኛለች ብለን እናስባለን። ከዛ ባለፈ ግን በጣም ብዙ ገለቴዎች አሉ በዚህ ደረጃ የተጎዱ ከዛም በላይ የተጎዱ ሊኖሩ ይችላሉና እነኛንም የምናክምበትን ከዚህ በኋላ የራሳችንን ተቋም ፈጥረን የምንከላከልበትን በተለይ ከባህልና ስፖርት ጋራ ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን። ስለዚህ ጉዳይም አስረድተናቸው ተቀብለውታል። Waggaa torba kissii waa'ee mana murtii kana deddeebi'u jechuun yoo qaroo taatee ni beektachu achi seenuu baattullee kan dhumarratti jedhe sun ammoo rakkoo ishii sirriitti hubanneeti jirra. Kana booda akka federeeshinii atileetiksiitittis akka atileetii dhuunfaatitti illee isii waliin jirra miidhamtuu ta'uu isii hubanneeti jirra. Kallattii hundaanuu isii cinaa jirra. Kana booda kophaa isii hin faajjuu ammoo amma kan isii kana uummanni illee dhaga'ee jira. Karaa seeraatiinis dhugaa murtii takka ni argatti jenneeti abdanna ammoo galatee hedduutu jira. Galatee hedduu kan akkas miidhames kan ammoo kana caalaa dachaa kanaan miidhamellee hedduutu jira. Kan hin dhagayamin atileetonni quba qabaatamuu qaba kan jedhudha. Haasa'uu taarra achitti haasame keessa akka Masrat Daffaar kun hedduu takka qalbii na tuqan kanumaan wal qabatee kaleessa dhugaa miidiyaan fakkeenyaa fi maxxansa inni sooshaal miidiyaa kanarratti hedduu takka afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin illee naannawaatiin jiru kan tokkoon arge. Miidiyaan sun kan biyya keessa jira. Meebii kanumallee akkamitti akka maxxanse xiqqashu gaafii natti ta'e yeroo mallasaa san keessa Daraartuu Tulluu rakkoon akkanaa kun isii mudate abbaa manaa wajjin wal loltee qabeenya guutuu keessaa awut godhe keessaa baasee mallas oduu kana dhagahee jedhama. Osuma haala akkasiisaniin jiru itti bilbilee jedhan. Itti bilbilee Daraartuudhaan si barbaada jedhanii Daraartuun yeroo dhuftetti gaafate jedha waa'ee kanaa mallas. Dhugaa miidiyaatu gabaasee beeki. Daraartuun gaafii mallas kana duuba ministeeratti jaarsa kiyya yookiin abbaa manaattu akkasina godhe abbaa manaattu gartee qabeenya kiyya akkasina saame waan jedhamu kana komii kana rakkoo gartee abbaa manaa isii kana mallasitti himachuu sodaadheetiin cal'isee wanni tokkoon hin jiru wal'amni tokkolleen akka hin jirree godhee dubbadee yeroo kana mallas taatee taamtee si duubattiin dhagahee jira hundaa quba qaba taatee taame takka takkaan naafimi jedhee Daraartuu itti himnaan akkasiin Daraartuun informeeshinii kana qooddeef jechuudha. Kana mari'ataatiin jiran namichi kun kan gartee isii san abbaan manaa isii ka addaan bahanii akkas godhe sun itti bilbile jedhama. Yeroo kana isa ta'uu bannaan irraa fuudhee dubbisee mallas taqalaa ministeera rakkoo akkanaa gartee ka jiru san yeroo inni jedhu namichi rifatee bilbila lafaan dhahee jedhati deebisanii bilbilanii tasgabbaa'ee rifatanii an oofisa jira bakka akkanaa gartee dhuftee waajjira keetti waliin akkasitti gartee mari'atuu dandeenya. Cinaanuu si gahaa cinaa qoodii fi cinaa deebisii fi rakkoo isin jedhutti uumame san dhagaheetiin jira. Manguddoo tahee mallasaan haala saniin itti dubbatee duuba namichaa waliin booda gartee beellamatanii namichi sitti dhufee kan gartee Daraartuun akkas wal godhan suni cinaa kennee fi cinaa fudhu cinaan si gahaa jennaaniin ani lakki duraaniyyuu isiin aarsinaan kana godhe guutumattuu dhiiseef jedhe akkasitti keessaa banan lakki cinaan haqa keetii atis gargaarteetii kophaa isii asiin geenne osoo ati gartee duubarraa gargaaruu baattee osoo ati gartee akka abbaa manaa duubarraatiin dhisuu baattee kophaa qabeenya kana fudhachuu dandeessu
cinaan haqa keetii cinaa deebisii fi jechuudhaan guutuu akkasitti deebisee fi naa deebisee ta'eetiin Daraartuu Tulluu gaafa gartee Mallasaan du'a achirratti dubbattee jedhamee dhugaa miidiyaadhaan gabaafame jechuudha. Innaa gargaarsa akkanaatu ture galeessa gartee atileetiidhaaf jechuudha. Sadarkaa itti ministeerri biyyattii namoonni hedduun kana wal harkaa fuudhanii har'aan tan akkamitti Galatee Burqaa sadarkaa kana haga Abiyyi aangootti dhufe guutuu deemaa jira jechuudha. Waa hin rakkoo Galatee Burqaa kun jechuudha. Eenyumayyuu keessattuu dubartoota yoo mudatee miidhaa haga miidhaa akka miiruu tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Amman tan ammoo dhugaan Galatee haga miidiyaa irratti bahee hedduu takka ajandaa guddaa ta'eeti jira. Miidiyaaleen biyya keessaa gurguddaan hundi wal harkaa fuudhaniiti gabaasaa jiranii amman tan akka furmaatanii argatti jedheeti yaada. Ana Abduu Mobaala Biraay Anqoobee Biraatti waliin deebinutti nagaan tura.